labsiin har'a onnee irraa labsuu barbaadu dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo walajjeesuun ijoolleen Oromoo teessee ilaafilaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Yaa sabaa diinaan gowwomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Nuti Oromoon waliin teenyee ilaafilaamee mari'achuuf hin rakkanna. Garuu immoo diina Oromoo wajjin mari'achuuf, diina Oromoo wajjin tarsiimoo baasuuf, diina Oromoo wajjin tooftaa garaagaraa fayyadamuuf hin rakkannu. Oromummaan akkasii eessaa ba'e? Aadaan keenya, eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu, mari'achuu, wal dhaggeeffachuu, waan waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiruu yoo ta'e alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa barannee isa kaleessaa irraa barannee ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaala Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. Nagaan bu'uura waan hundaati. Namni keessoon isaa nagaa ta'e, namni ollaan isaa nagaa ta'e, namni biyyi isaa nagaa ta'e akka har'aa kanatti miira jaalalaaf obbolummaan hafuura nagaatiin wal argee gammadee waliin nyaatee gargar ba'uu danda'a. Yaa sabaa cuumboo qofaan nyaatanii cuumboon maatiin wal waammatee waliin nyaata. Maaddii tokkorraa wal gurshaan nyaata. Waliin nyaachuuf waliin itti fufuu akka dandeenyuuf nagaan nu barbaachisaa. Nagaan Waaqayyoo, nagaan inni dhugaa, nagaan inni hin dhaabbanne, nagaan abbootiin keenya nu barsiisan sun hunda keenyaaf haa ta'u. Ergaan koo inni lammaffaa tokkummaadha. Oromoon jaarraa tokko oliif maaliif garboome? Oromoon guddaa, Oromoon bal'aa akka Afrikaatti lakkoofsaan saba Oromoo kan ga'u bakka hin jirreetti gadheen maaliif jaarraa tokko ol nu bittee, nu ajjeeftee, abbaa biyyummaa keenya gante yoo jettan tokkummaa waan dhabneef. Tokkummaan kun akkamitti dhibe? Ka'umsa Oromoo sirna gadaa ijaarratee hojii qooddatee waliin adeemaa ture sun tokkummaa qaba. Gaafa dachiin ballachaa deemu, gaafa qabeenyi ballachaa deemu, hunduu bakka bakkatti ganda deemetti mootii ta'uu gaafa barbaadu tokkummaan mariin inni jalqabaa sun qallachaa booddees wal ganaa gaafa deemu diinaaf saaxilame. Boodanoo ijoolleen keenya qabsoo haaraa yoo jalqaban Baarotumsaan, Haayilee Fidaan, Sannaay Likkeen osoo tokko ta'anii jiraatan tokko tokkoon diinaan hin nyaataman turan. Tokko ta'uu osoo danda'anii ilaafilaameen mari'atanii mul'ata isaanii tolfatanii ummata isaanii qabatanii hundaa ol immoo waaqa isaanii ganuu osoo hin taane sodaatanii osoo waliin dhaabbannee jiran waggaa 50 qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'aa hin turu ture sila. Tokkummaan nu barbaachisa gaafa jennu humna guddaa waan taaneef waraanuufis, misoomsuufis, of tiksuufis, yaada garaagaraa burqisiisuufis tokkummaan nu barbaachisa.
tokkummaa jechuun waan hundaan afaan tokko dubbachuu jechuu miti. Oromoon sirna dimokiraatawaa addunyaaf kan barsiise, sirna dimokiraatawaa kan beeku waan ta'eef Oromoo bal'aa dhiisaati maatii keenya keessatti yaanni garaagaraa ka'uu danda'a. Yaanni sun garuu ilaafilaameen mari'achuu alatti yaada mo'otaa adda baasanii qabachuu alatti walajjeesuuf ooluu hin qabu. Tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Maaliif hoo'ettan jaarraa tokko ol yeroo qabsoof afaan keenya ofiin of bulchuu abbaa biyyummaa jenne. Amma garuu dubbiin badee jennaan hidda keenyatu cita. Diinni waan gochuu dandeenyu baree jira. Oromoon gaafa ka'u maal gochuu akka danda'u diinni baree jira. Yaa sabaa gaabbii dhalootaaf darbu, gaabbiif miidhama ijoollee keenyatti darbu fiduun keenya duratti dhaabbannee tasgabboofnee si'annee mari'annee tokkummaa keenya eeggachuu qabna. Waa'ee tokkummaa isa kaleessaan kaase malee har'a immoo ilaallu. Oromoon bosona keessatti walii abboomamee walii ajajamee tokko ta'uu hin dandeenye. Gandatti qoodama, wal ajjeesa. Mootummaa wajjin duwwaa miti kan wal ajjeesaa jiru. Waliinsaa bosona ba'ee kan jiru hundi lagaan gandaan wal qoodee walii abboomamuu dadhabee wal nyaata. Aangoo irra baanes tokkummaa rakkanne, bosona keessattis tokkummaa rakkanne, ummata bal'aa kana salphisuurraa woonu gale tokkummaadhaan qabsaa'u, woonu gale baate immoo dachii bal'aa waan qabnuuf qotaa nyaachuun wayyaa Oromoo salphisuurraa. Salphinatti adeemurraa dhaabbatanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Namni yaadus guutuu yaaduu hin danda'u. Kan hunda beeku, kan hunda danda'u, yaada qulqulluu kan namaa kennu. Inni kaleessa beektan sun Waaqayyoon hafuura nagaaf jaalalaa, hafuura tokkummaa akka nu deebisu, akka isinii kennu hawwiif kadhannaa koo ta'a. Ergaan kooni sadaffaa dinagdeedha. Yaa sabaa gaafa jijjiiramni kun dhufu biyyi kun miindaa hojjetatoo isheetiif kaffaluu hin dandeessu. Liqaan biyya alaa humna isheetii ol ture. Dinagdeen biyya kana akka Afrikaa bahaatti lammaffaa ture. Akka Afrikaattis akka dhagaa baatan sana dinagdeen keenya baay'ee duubatti hafaa ture. Har'oo waraanni jira, tokkummaan gahaa ta'e hin jiru. Rakkoon garaagaraa bitaa mirgaatiin mudachaa jira. Achi keessa taane garuu Afrikaa keessatti ikonomii woo xiqqaate Afrikaa bahaa keessatti tokkoffaa ta'e, ikonomii dachaa tokko ol guddate, ikonomii qonna jijjiiraa jiru, ikonomii magaala jijjiiraa jiru, ikonomii ijoollee keenya sabiyyummaa irraa kaasee barsiifachaa jiru ijaaraa jirra. Ijaaruu duwwaa osoo hin taane badhaadhina biyya kanaa fakkii Afrikaaf ta'uudhaaf yaannu sana galmaan gahuurraa humni ni dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Maaliif hoo jettan nuni waaqa keenya amannee ummata keenya qabannee hattummaa irraa fagaannee laphee qulqulluun ummata keenya tajaajilu biyya keenya jijjiiru waan barbaannuuf namni waaqa qabatee seenaa keessatti mo'amee hin beeku waan ta'eef mul'anni keenya yaanni keenya rakkoo garaagaraa mudachuu ni danda'a alatti galmaan ga'uunsaa mamii tokko shakkii tokko iyyuu hin qabu. Yaa ummata
laphee guutuudhaan har'as akka kaleessaa irra deddeebi'ee isinitti himuu kan hin barbaadu. Itoophiyaan badhaadhinni ishee hin dhugooma. Itoophiyaan tokkummaan ishee hin eegama. Itoophiyaan akka Afrikaatti biyya kabajamtu, biyya sodaatamtu ni taati. Kun akka hin taaneef xiqqaaf guddaan bitamee yaalii garaagaraa gochuu hin danda'a. Waaqa keenya qabannee hin moonaa, hin ceenaa, mul'ata keenya hin dhugoomsinaa, nus isinis hin laaltu. Har'a Naqamteerraa labsiin ani labsuu barbaadu, yaadnaan uummata kootiif qooduu barbaadu, ummanni Itoophiyaa guutuu kan hubachuu qabu. Tokkummaan Oromoo hin eegamu yoo ta'e, tokkummaan Itoophiyaa eegamuu hin danda'u. Oromoon nagaa hin qabu yoo ta'e, Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Oromoon hin misoomu yoo ta'e, Itoophiyaan misoomuu hin dandeessu. Oromoon hangafa of jijjiireetu biyya jijjiira. Labsiin koo inni har'a nagaa dhumaatii hin qabne, nagaa ummataaf waaqaan waliigaltee qabu, nagaan misooma keenyaaf tokkummaa keenya dagaagsuu danda'u har'a Wallaggaarraa Itoophiyaa guutuuf akka ta'u hawwii koo, yaada koo Naqamteerraa ummata Itoophiyaa guutuuf ibsuun barbaada. Ummanni Wallaggaa gama misoomaatiin facaatii gahaa gochuu waan hin dandeenyeef Wallaggi sababa nageenya dhabuutiin misooma gahaa hin argatin tureera. Yaa ummata, Wallaggaaf mul'ata qabna. Wallaggaaf yaada qabna. Wallagga jijjiiruu ni barbaanna. Yaanni keenya kun kaayyoo diinaatiin karaatti akka nafneef ummanni keenya nu waliin ta'ee carraa nuuf kennu. Wallaggi jijjiiramee akka Oromiyaa jijjiirutti, mul'anni kun akka dhugomutti halkanii guyyaa hojjechuuf, isinitti hiqnee gorsa keessan dhaga'uuf, nagaa keenya saffisiisuuf gama keenyaan qophii guddaa waan qabnuuf ummanni keenya nu waliin dhaabbatee carraa nuu kennee Wallaggaa maqaa ishee balleessuuf tattaaffii guddaan godhamaa jiru kana maqaa haaraatiin misoomaan, nageenyaan, jaalalaan hammachuun, gurshuun, cumboo nyaachisuun akka kaleessaa kan beekamtu akka taatuuf mul'ata qabnaa. Gaaffiin ummata keenyaaf qabnu waliin haa dhaabbannu, ijoollee keenya haa gorfannu, qalbii keenya haa jijjiirrannu, waaqa keenya haa sodaannu, seennaaf tasgabbiidhaan dubbii haa ilaallu. Miirri nu balleessaa, wal qooduun nu balleessaa, wal hubachuu dhabuun boriftaan gaaffii keessa nu keessaa. Gaaffii keessa galuu keenya duratti waa gochuu keenya duratti yaanni keenya sun qulqulluu ta'ee kan ummata fayyadu ta'uusaa baruuf waaqa keenya amantaa keenyaan osoo gaafanne innuu laphee keenyatti nu ibsuu danda'a. Kanaaf nagaa, tokkummaa, misooma gaafa jennu misooma Finfinneerraa dubbatamu, misooma Jimmaarraa dubbatamu, misooma Bahardaarraa dubbatamu, misooma Jijjigaarraa dubbatamu, misooma Walqixxee Arbaa Minch Hawaasaarraa dubbatamu duwwaa osoo hin taane misooma Naqamteerraa dubbatamu namoonni dhufanii daawwachuu danda'an.
dhugoomsuu akka dandeenyuuf ummanni keenya har'as akka kaleessaa nu waliin dhaabbachuu akka danda'u, nu gargaaruu akka danda'u, ijoollee isaa gorfatee deebisuu akka danda'u gaaffii koo jaalala guddaa waliin isinii ibsuu barbaada. Guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira. Biyyattiin deebi'ee, sabattiin deebi'ee, miiraaf hafuuran beeku. Miiraaf hafuuran kaleessa ganama beeku. Arguu waan hin danda'eef naa jiraadhaa, naa ulfaadhaa, bahaa galaa, nagaan keessan haa eegamu, diinni keessan haa badu, jaalalli keessan haa deebi'u, eenyummaan keessan barsiisuun keessan, kennuun keessan, qooduun keessan sun isinirraa hin fudhatamin. Nuu jiraadhaa. Baay'isnee isin jaallannaa, deddeebinee isin laaluu barbaanna. Kanaa ol Naqamtee keessa miilaan deemuudhaan misooma laaluu barbaanna. Amma guyyaan sun dhufutti waliin taanee nagaaf, tokkummaaf, jaalalaaf, misoomaaf akka hojjennu amantaa guddaan qaba. Waaqayyo isin amantan sun isin haa eegu, isin haa tiksu, isin haa misoomsu, diinarraa isin haa eegu, tokkummaa keessan haa baay'isu. Nuu jiraadhaa, ulfaadhaa, baay'ee isin jaallannaa. Kabaja guddaa waliin.